لبي فكرنا تمو بمخلوق مدنا بريد ما تلاك تمو سيدي هي نفسي ربي هنقول إني وانتي مصيبة وهي مصيبان دفتون لبو إساتين باتي عشان قلتي بوهيتشا يونك أبا جنة لسان أني دبتشون دندا وكاتيك توك مانها هيمو كنافي أبوليوان دغاربي كما صدما كجرا نمني تقول irraa kafaluu danda'a hin kafalla aadiidha wallahi hedduu mee dhiiroo rabbii isin qabee musiibaani eenyuun illee bootaa hin laallattu isinii galaami kanaaf wallahi oromoo ani wallahi yeroo ammaa kana hin qaanfadhaayu ani yeroo oromummaa keenyatti qaanfannu maaliif jennaan asirra ol bahanii bara hayyuu manatti galee wallaalaa miidiyaa kana xureessaa jirutu dhufaa jira beekaa manatti deebi'ee wallaalaa أنا تبيك على جدوك يسجرة dhugaarabbii dubbachuudhaaf hedduu nama gaddisiisa badii hagana hunda hin qaballe jedhee yaadu mucaan kuni dhugaarabbii maaliif namni waa balleessa haqni namaa irra jiraachuu danda'a dhibbarraan dhibbatti garuu mucaa kana bakka inni rakkinni irra gahetti harka dhahanii kadhiiraallee duubaanii surreen hudduudhaan irratti ciccittu dhugaarabbii nama gaddisiisa kana dhiira jedhee hin fudhadhu wallaahi laadib hinaaftuu fi kilaaftuu qe'ee keessaa jedheetiin fudhadhaani akka intala Oromoo takkaatti jechuudha مالك مجانكو إلى عم اللي وانت تبيكو قبضو يا دليك القباب سراجرا إلى جرر رقايا وروني حتى قد سينتك هار بشير أكنا جراجر تمارتي أمي دلقاتو دبا حقيق أبا بيرماك أبا جالل أرمما برات أبا دقا نمني شنجاقات باتك هار بشير مقابل نسولن نمني تلتاكي أرمو تنبين نجيتو خار بشير يو تاعتي مي دكتور ابينو بيكو دندا ورب الصابر بارك ربطو جيتشو هر نغرو مقا اساتين جيتشو إلا أوبوليسو يو انتنين دلغتا جيدي كانن دلغتا لجيتي أيان مخان كي دلغتا ملي أيان كاري أيان مكاري كان كي وان كاري قواتين قبدو وان تاتي قبدو كارين قبدو ربي تلقيتنا ماك dhaggeeffadhu ila mootummaan naannoo Oromiyaa waamee bar lafa sii kennina gaafa Saa'udirraa galu adi nama Saa'udirraa gale wajjin takka lafa sii kennina waan ati barbaadde sii taana ati ilalal paartii kana qeebali jennaan abadan nama jedheedha wallahi har'a asirratti asiyaatee hinaaftuuf kilaaftuun oduuf keessa gadi yaasti isinii galaami eenyummaa namaa beeka yoo haqni namaallee irra jiraate hin kafala haqa namaa dalagee kafala yookiin dogoggoratti harkatti baduu danda'a kanaafi wallahi ila dhiirota keenya wallahi dhiirota keenya ka keessattuu ka nama dhibu موت قرده ليفهم كتان دبل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ati falmata saati dheeraa kana namaan kenni saati dheeraa namaa kennuun namni yaada qabuudhaaf fixatu godhi. Ayyaa amma booda nama hin kennu fillee galee ergattee nama onnaqaa sirrii jettee sa'aatii gabaabsaa yaada kennan taa'ee. Inni tokko jira beektaa amma waa'ee kiyyaa irratti namni kenna yeroo inni nama argatu yeroo tana beektaa miti ree si yaadetii miti kaa. Amma kun xilaatummaadha malee gaarummaa miti. Yaada jechuun amma yeroo itti gargaaramu malee yeroo inni waan irraa qabduuf yookaan waan inni kalee qiimisi godhe mattuu miti. Yeroo kanatti gargaaramee erga sanii booda waan akkanaa irraa qaba waan akkanaa godhuu danda'a waan akkanaa irraa naa fuudhaa jedhame karaa birootiin irraa fuudhamuuf inni numa danda'ama ture garuu kuni namoota illee akka hin gargaarre dhoorguu hin danda'u sababa tokko waan akka jedhu yeroo tokko namni nama hinaafu qabaatu nama waanyuu qabaatu akka ati waan san keessa rakkoo san keessa morkattee baatu si godha. Yaariin akkas godhu jira malee miidhaa guddaa irraan ga'uu hin danda'an. Sababni isaa maaliifi namni isa jibbu nama lama sadii yoo ta'e parsantiin guddaan immoo nama isa gargaaruuf yeroo kanatti yaadanuu isa hojii dhaabbataa jirudha. Hin gargaaramas wanta kanaa ol illee ni dalagamaafis sababni isaa maaliifi namoonni jibban nama muraasa namni isa jaalatu immoo hedduudha kana beekuu qabda. Asirratti immoo yeroo kanatti yeroo an akkana isa godha isaa miti abii mataa gadi garagalchan joori mataa gadi garagalchan abbaa fedhanitti haa sirbani garuu kaayoon qabatame maa inni kiyaarin kanaan duuba deebisuu danda'ama hin danda'amu. Qaleessa horii naftanyaa jala taa'ee yeroo itti barreessan
Enga dagize baga ragu batana sejer Oromoon immoo hagam keessa isaatti dhagamee kiyaari wajji dhaabatuuf ka'e. Kunniin immoo warra har'a isa xilaata isa godhatee isa wajji ka'u kuni akka nu kakaanu nama godha malee akka isa gargaaramu nama godha malee wanti duubatti irraa nama deebisu hin jiru. Kun ololaa fi miidhaa isaa warra barbaadutu warra inni akka hin jiraanne barbaadutu warra jireenya isaa kana feenetu kana dalagaa. Kanaaf namoonni baay'een immoo asirratti kiyaarin miinaa osoo hin taane ofuu miidhan Oromoo ta'uu yeroo tokko nama jibbisiisa dhugatti. Yeroo namni rakkatetti yeroo namni du'etti qabrii namaatitti ibidda qabuuf warra deemu jechuudha kun. Mucaan kun kaleessa Rabbi nafsi isaa baase malee osoo waa tokko ta'e immoo har'a kaleelaa hin boossi. Har'a immoo Rabbi baga isa baase jettee immoo waan biroo keessa seenti. Kanaa jechuu barbaade kanaaf karoorri itti deemamu ittuma deemamaa kunni warri baay'ee gadi bu'innaan isaan laaluu hin qabnu Rabbi isaan haa qajeelchu jechuu barbaadeeti. Ila daga warabbal kaaba ila namoonni mana dhuftanis yoo dhugama namoonni kaariif quuqamna jettan warabbal kaaba keessa na dubbisa. Makiinaan harka gubatee wanno taaksiidha. Taaksiidhaa miti wallahi jeeba binnaa. Inuma gubattallaan ummata saree jechuudha ummata akka waan riskiin nyaatu maa inni dhageettan dhiiroo meeqalchaa biyyattuu. Maa jechuun biyya abbaasatti gala barna majjeesee biyya abbaadee barabboo nama siyaasaati malee siyaasa si yoo ta'e abboo ila Jawaar fa'aayyuu hadha hidhaa baasanii badhee keessa deemaa jiranii hawwi ittaani dubbadhu hawa. Salaamu alaikum. Buuti baradhu muti Baradheen jira. Assalaamu alaikum farmata. Alaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyaanillee bakki obboleettiin teen dubbatte sanarraa waan dabaluu barbaaduun dubbadhe xiqqooman isinirraa ba'a. Kiyaa Bashiir nama gaarii hawa takkitti bilis ila namoonni faallaa kee dubbachuu barbaadan hin ergatinaati deema mana keessan baradha haasaadha. Mana koo namni dhuftan namni faallaa koo dubbachuu barbaadan namni yookiin akkam ijoollee reeffisan baga maalii ta'e akkas goona maalii jettanii asfararraa barbaadani deemaati surree teessan gubbattolidha jechuu surree teessan asfararraa ilmaan shaarmuxaa jechuu. Inni kun immoo namni yaadni koosii ta'e yaada mucaa kanarratti yaada bilchaataa yaada qabdani dubbadhaati. Hawa bana muti almasa naataateerta yaanni Iraanillee yaaduma kee kanan deeggera. Kiyaar Bashiir waa balleessee yoo jenne ani wantummaan inni balleesse gubbaa kana miidiyaa irra hangalaalaa turellee manallee banadheen qabu waan ta'eef silaarraa hin dubbadha. Oromoon dhugaa Rabbi du'a namaa jaalatti malee jireenya namaa hin jaalattu. Namni har'a mucaa kana du'atti jaalatu. Isa cinaa dhaabbachuu baate wallahi Oromoo miti jedhee yaada akka kootti maaliif yoo jenne Kiyaar Bashiir waa balleesse homaan balleessine akka kootti akkan argaa turetti anis Kiyaar Bashiir sin beeku anis hin beeku innis nan beeku wanti asmar miidiyaa irratti hin beeku wanni inni dhuftee azzala deemtee ijoolleen xixiqqoon afaan azzalaa bantu hin jiru hin gargaarroo taane guruupii bakka hiitanitti alhamdulillah wallahi ladin baguma grupi sanu hitani grupi sanin hin gargarra hin binna fi makina asan makina kan kana caalu binna farda makina kana gubate bin isa baase jedha malee waan biraan jedhan baga rabbin Kiyaar Bashiir baga rabbin lubbu isa baase Oromoon du'a nama odota yarda bar ashanguliti rahitetti hin gammatti malee soba ashanguliti bocha kayitu soba wallahi Oromoon du'a nama jaalatti malee guddina nama jaalattu. Kanaafi warri ani haasaallee baay'isuun barbaadu lakkoofsa kee gara keessaatiin intinaa jedhee inshallah hin gargaara guruppii gara kooti guruppii wayiin qabna waan ta'eef guruppii san irratti nan dubbadhaa kalee galgala fakkeenyaaf guruppii wayii hinee dubbannee turre waa'ee Kiyaarii namni achitti waa'ee isaa badummaa kaasellee hin jiru inshallah rabbiin keerii haa godhu. Hawi asi messengerani tammo messenger mo WhatsApp damo imo Imoodhaan inni inshallah. Waan gaarii gootan bakka hidhaati illa dhageeffadhaa hidhaati anillee Kiyaar Bashiir hin beeku wallahi billahi kinoo an Kiyaar Bashiir nam anis hin beekun aqadi tokko asitti isa beekamaani arrabsaa ture mataa isaa gargarshaa arrabsaa ture yoo guyyaa sanirraa na beeken beeku yaa iddaan guyyaa jiru hin beeku rabbal kaabay nama tu'ee zaman naan jedhan beektaa
Guruupi maa qammate hiitee kana hidhanii miseenjaraanii koottaa dubbadhaa irratti maa jedhanii mucaratti shiratu xaxamee jedhanii dubbatan jechuudha. Shirri irratti xaxame maalii deengadda mana bananii gara nama 3,000tiin akkana gargaarsisaa turanii shirri irratti maaliidha jedhee gaafannaan wallaahi billaa shirri irratti xaxame naan jedhanii deebanii garee wayii horri Duubaa hidhatti na galcha fidanii garee san keessa ijoollee gurguddoo jira. Garuu namni takka waan san hin dubbattu wanti sun deengadda magaleeme namni yoo ofiillee hirmaachuu baate iyyisiisee nama hirmaachisaa miti. Namni takkitti waan takka hin dubbanne maal ta'amaan kargoo fa'aa gaafsanii shimeeffaati jechuudha. Mucaan maqaa shimee moggaafatee akka shimee diraamaa hojjetu sun utuu asitti kaarba shirman asirraan olitti gargar deemanii mana banatanii waa'ee paaspoortii haasan. Gaafas argan hashira mucaa kanarratti dhaqaaru wallaahi billa mucaan gargaaraa hin jirani. Inaaftuun jechuudha gubattuun akka waan riskii isaa nyaattu akka waan inni hojjete kan isarraa hojjechuu dandeettu hojjetaa jiran edan arge. Kanaafi isin dhugoo rabbi ankaawuntiin isaa maxxanfamee ture ankaawuntii sani in gaafadha ankaawuntii isinii ergaa yoo warri Duubaa jirtan taate rabbi jedhaati waan wali qabaa achiin immoo warri kaashii achiin onnoo gochuu dandeessan nu asiin biyyatti isinii ergina achiin makee nama bittaniif jechuudha. Nullee guruupii keessatti nagalchitaa kennallee kamiseen jiraattu jira kamiseen jiraallee barbaadde itti si galcha rakkoon hin jiru. Namoonni yaada kana ala faallaa qabdan deema. Warroonni immoo hadha kufe bootaa inni kufetti shira irratti xaxuudhaaf yookiin yaada irra jiraattan akka inni gargaaramu nu goosisaa jirtanii galatooma. Osoo dhugama isarraa wanti wayii qabaatan jiraate hadha inni kufee waan kanan kaaftan wallaahi billaahi. Bootaa inni kufe kana akka keentaanu akka tikalee saba biraa haqqabdu akka ilma Oromoo tokkotti jedhanii bootaa inni kufe kana hadha isa kaasanii silaa duula isarratti duubananii rakkoo hin qabu. Mee oduu homateete goote ka irraa gubate duniyaadha. Eessaa fidee sii kafalatu kafaluyyuu taate. Yoo gaduma baatee maqaan isa balleessu. Falmata bakka sanitti intalti hadha birrii 30,000 irraa qaba jette sun miliyoona 30 yoo irraa qabaatte hadha inni bakka kanatti gammachuu miti keessa mudate gadda waan ta'eef birrii 30,000 sannatu sii kafala jedhin intalattiidha. Azzala yoo jiraatte birrii 30,000 sani wallahu billahi sii kafal dhugama kiyaar Bashiir haqa kee nyaate ta'e taanaan والله ولديم كيان بشير نم حق أنا ما نعتول لي فكاتو نم قدّادا نم بكّي كنا وام مومتي بكّم مشي وامتين كنا نم بكّي كنا لعبتو متي أنا لينا رجع أسر ربّي ميك يارو ما بشير نم واي جاللا دبّتو وجنّي قبّا كنا وعليكم السلام إنك جبتي شير الرتّي جبتي والله كانوا نقوت مالي أكنوا تيسا ديجر نقوت مالي أكنوا تيسا غرغر نقوت مالي baga sin agarre Oromoo baga gana maafrifattani illee sin agarre isin du'a namaa gammaddan malee jireenya namaa gammaddan gaadha kun inki jibdi birrii tanirraa qabun jiru afuufaadha kijibdoota ila akka waan jechuu warabbal inki jibdi aboo mucaan uqubiin bitate makiinaayyuu inde kijibdi keessa aboo bardeen gadda maa wayitti seenee dubbataa ture. Inki jibdi tajaalattee jaalala gaafattee jaalala isarraa dhabdellee kanaan dhufuu dandeetti. Wanni zabana kanaa hin beekamu, wanni bara kanaa hin beekamu. Inki jibdi. Kiyaar Bashiir nama akkanaatii miti. Kiyaar Bashiir nama bakkee guddaadhaan waamamu, nama iddoo Jawaar dhaabbate Kiyaar Bashiir. Baay'een isa jaalladha mucaa kana, baay'een argaa isaallee asirratti akka argetti yaada isaa hunda wallaahi sammuu namni guddaan qabu qaba. Sabak abiyyuun bu'ee nama bulchuu danda'uudha sammuun isaa. Sinii galte? Laawwan jechuudha kijibduun jechuudha hattoonni akka waan taaptaaf godha pilisoroon nazala jirtanii. Hedduu meetii yaada kennan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Bareedu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Biiftuun dhageennaa bara sitti nagamu.
Kan sagaleen bira jira bili mootii qabadhe jedha hin baaressa ilaan koomiti ilaalan shi. Ijoollee waan guddisuuf jalla. Bakka rakkoo hin qabu yoo siin mee gad bu'e rakkoo miti maafinis gabbu'e bakka rakkoo miti. Hayyeettu maal jedhaati? Biiftu aboo namni ol seentee jedhutti akkamuu goona rakkin. Sagalee. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dubbadhan madagamaa. Nagaa turte. Nagaa. Mashallah. Tell me take your jechuun gisee uummanni nama uummata birrii sinar asneeree ijoollee hedduu baasaa turan gisee san irraa qabu gisee san maa dhiifti amma immoo rakkoo biraan wanna isa carraan kun nam wallaa doo qabaate saafi dhugumaan isiin intala manaata Mujatti shabakaa rakkoo qabana fakkaatee hawaa dubbadhooti. Uummanni shira xaxuu deemsa. Dhiirrirraa gadi bu'aa shira hin xaxinaa isin jenna Oromoo waan qabdaniin ka dolchee qabdu dolcheen ka sumunii qabdu sumuuniin bira dhaabbadhu laa rakkinni kun borullee isallee bar rakkina rabbirraa nama mudate malee namarraa miti bar nama odoo ta'e nuuf ittiin dhiyeessu isinii galee waan borsi mudatu obboleessa kee obboleettiitii bira dhaabbadhu. Ka dandeettu bira dhaabbadhu malee. Ila dhaggeeffadha wallaahi billaahi jechuudha. Namoonni hadha waan sigaarramuu akka ol seessisee jechuu ijoollee dhiiraa ani mana isaa beeka maali dhiiroo mana isaa yoo beektee isa kaisi mana isaallee beeku bisi mana illee wajjin gal bar keessa dabaree baga gubattee makiinaa nusi maqamna birrii dhalaatiin bitannee naan jedhe wallahi billah yoo obboleessoo ati birrii dhalaatiin bitatte sun dhimma kan keetiin hun galchunu sii galee bitachuu ni dandeettaati hattuudha. Bashir namni akkanatti bitee adiyaa kennuufi danda'a makiinaa nama akkasii dhalachuu kan ta'e Oromoon hin beekne miti nama Oromoon marti beeka guddaa xiqqaan jechuudha. Ka biyya keessa jiruu fi ka biyya keessa hin jirre Bashir eenyuun akka nama beekuudha. Kaleessa gaafa inni waa'ee qeerroo maal irratti dubbachaa ture ati isin agarre dhugaa rabbi dubbatuudhaaf sin beennuyyuu. Har'a garuu maa obboleessa yoo biyya galee bar nama ajjeesee akkuma nama tokko si haasaa fi haala dalagee jijjiiradhaa jedheetiin biyyaa bahe malee yookiin rakkinna biraa yookiin dhuunfaa yookiin wanti inni qabu hin jiru maatii isaarraa jechuudha. Jireenya dhuunfaa isaa utuu hojjetee nama akkasitti jiraachuu danda'u fedhee hoteela dalagee inni dubbateera waa'ee makiinaatirra jechuudha. Fedhee hoteela keessa hojjedhee fedhee shifirinnaa mana bootaa barbaade hojjedhee fedhee kuulii baadhee waan barbaade hojjedhee of duruu hin danda'a jedhee jira inni. Naafaa miti nama akkasitti qaama guutuu qabu bare. Nama odoo yuutuubii dalagate waan barbaade dalagatee jijjiiruu danda'u. Nama dhageettii qabu. Nama mul'ata qabu. Ayyaana isaaf kenne kana siif kennuu hin danda'u obboleessoo ayyaana jechuun ganamumatti deettummaa ganamuma rabbii sii kenna uumamaan jechuudha. Kanaafi namoonni namatti nama kufee irratti qabu irratti wannoo hammaatanii warroonni waan irraa qabtanis maa irraa qabaatanii yookiin irraa hin qabdan jechuudha miti. Qabaachuu beeknu Allahu aalam. Isinii galee garuu immoo har'a bootaa inni kufe kana waan kana kaasummaa kaasina inuu kaasuu gaafa inni naga qabu gaafa inni dalagataa jiru san nu miidhee jettanii gadi batina
har'a garuu itti boota inni rakkoo keessa seenetti rakkoo kana keessatti isatti kaasuun keessatti wallaahi billaa nama gaarramsa dhugaa. Oromoo kan akka molti gaariidha.